kun gumii balbaloo miti. Gumiin balballoomii biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qophaa'e kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin kun dhimmoota haala yeroof tarsimoo ta'an balballoomsuun iftoomina uuma. Qophii keenya har'aatiin buusaa gonofaa irratti mari'anna. Marii kanaafis keessummoota of biraa qabna. Keessummoonni keenya har'aas obbo Muhammad Jundaa, hoogganaa buusaa gonofaa Oromiyaa, akkasumas obbo Tafarii Bayyanaa, itti aanaa hoogganaa buusaa gonofaa Oromiyaati. Keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan. Marii keenya har'aatiin akkuma isinii kaase buusaa gonofaa irratti qorannaa geggeessineerra naannoo Oromiyaa keessatti. Mee buusaa gonofaa kaayyoo isaa ganamaa sana kaayyoo hundeeffameef ganamaa sana qabatee hojjetaa jira irraa hin maqne kan jedhu kanarratti yaada keessan akka nu qoddan barbaanna. Kallattiimaan gara obbo Mahammadiitti dabarra. Baay'ee ulfaadha qorannoo fi yaada uummataa rakkoo fi hojmaata buusaa gonofaa irratti uummanni akka beeku akka hubatu rakkoo jiru immoo waliin furuudhaaf yaadota gara keenya dhiyeessitaniif kanarratti buusaa gonofaa kan hundaa'e sirna Oromoo sirna ganamaa sirna gadaa keessatti gahee guddaa kan qabu sirna guddaadhaan uummanni Oromoo jaarraa 16ffaa 17ffaa keessatti kan bal'inaan irratti hojjechaa ture. Sirnoonni bifa adda addaatiin dadhabsiisaa dhufanii baay'ee gara kufuutti dhufe baay'ee sirna dadhabeedha. Isa deebisanii sirna hawaasa keessa ture san ijaaruudhaan hawaasni keenya tokkummaa akka qabaatu jaalala akka qabaatu rakkoo walii akka dhaqqabu rakkoo kamiyyuu qolachuu bifa danda'uun karaa saayinsaawaa ta'een mootummaan jijjiiramaa yeroo ammaa kana adeemsa addunyaa keessa fi saayinsiin irra ga'ee wajjin wal simsiisuudhaan biyya kana keessatti sirni gadaa keessatti sirni buusaa gonofaa sirni wal gargaarsaa sirni rakkoo walii dhaqqabu akka lafa qabatuuf sirnoomsee isa immoo labsiidhaan dambiin qajeelfamaan akka qabatamaatti jijjiiramuu danda'u gochuudhaaf yaalii guddaatu godhamaa ture. Bu'uurri isaa sirna gadaa irraa kan madde amma immoo guddatee akka biyyaattis naannoleen biraas kan irraa fudhachaa jiran ta'uusaa kaasuu fi buusaa gonofaa nama addaan hin baasu nama kamiyyuu ilma namaa namummaadhaan kan laalu amantaadhaan gosaan lagaan kan qoodu miti jechuudha. Ilma namaa ta'ee rakkoo isaa kan iddoo inni itti rakkatee rakkoo humna isaatii ol ta'e ittiin furachuu danda'u buusaa gonofaa kan hundaafuu ta'uudha. Kana biras darbee kan tokkummaa ijaaru garaagarummaa nama qabuutii fi nama dhabee yookaan immoo har'a jiruu gaarii jira jedhuu fi rakkoo wayii yoo irra ga'e immoo kan ittiin dandamatu waan ta'eef yaadama abbaa qabeenyatii fi rakkataa jidduutti illee baalaansii kan eegudha buusaa gonofaa. Kanaaf namni qabu in qaba jedhee taa'u osoo hin taane qabeenya isaarra wanni ga'oo jiraate nama hin qabne santu dhaqqabuu fi danda'a. Kanaaf ilma namaatiif hundaaf kan yaadu akka kaayyoo isaatti yoo laalle kanarraa kaanee buusaa gonofaa keessattuu aadaa dhaloota kennaa aadeffate. Namni ufittoo ta'uun irra hin jiraatu. Oromoo keessatti ufittoo miti namni. Ollaa isaa waliin jiraata. Hawaasa saba isaa waliin jiraata. Sabaan alas ollaa isaa waliin jiraata. Lammii biyya kanaa waliin jiraata. Biyya kanas biras darbee biyyoota ollaa keenya keessatti rakkoo yoo ga'e waliif jiraata jechuudha. Kanaaf namni waliif jiraachuu dhaaf qophii barbaachisa. Kanaaf qophaa'ummaa guddaatu barbaachisa. Qophaa'ummaadhaaf immoo walitti gurmaa'uun sirna itti gochuun lammii kennaa aadeffate uumuun kanaaf isarratti uummanni keenya akka dammaqee deemu gochuudhaaf hubannoo bifa gara garaatiin kennaa turuun ni yaadatama. Kanaaf maqaa isaarraa ka'ee buusaa gonofaa hojii guddaatu irratti hojjetame. Sababni isaa Oromoon bal'aa waan ta'eef isa waaltessuudhaaf buusaa gonofaa buusaan maalii gonofaan maalii kan jedhu isarras darbee ijaarumsa isaatii fi gurmaa'insa isaa kaayyoo isaa faayidaa isaa waliin wal bira qabnee yoo ilaallu hubannoon karaa gara garaatiin kennameera. Kanaaf buusaa gonofaa rakkoo waloo rakkoo Oromoos qunnamu sabaa fi sablammii biyya kanaa qunnamu biyya kana qunnamu rakkoo waloo jajjabaa kan ta'e jechuudha. Kan dhuunfaadhaan namni achitti wal gargaarus fakkeenyaaf kenna tajaajila lammummaatiin jira. Isaan ala kuni garuu rakkoo namtolchee fi uumamaan
addunyaan kun rakkoo keessatti jiraachaa jirti. Rakkoo gurguddaatu qunnama. Akkuma wanni gaariin jiru rakkoon jajjabaatu jira. Irra caalaa rakkoo waloo kan humna keenya ol ta'u, humna nama dhuunfati, humna waloollee naannoo sanitti godhannurra akka biyyaatti illee humna cimaa kan gaafatutu jira. Kanaaf isa san irratti qophii barbaachisa. Isaaf qophoofna jechuudha. Isaaf qophoofna. Rakkoon sun yoo dhufe immoo isa qolannaa buusaa gonofaa. Kanaaf tokko sammuudhaan gurmaa'a achi keessatti sammuudhaan beekumsa walitti fiduudhaan dursanii karoorsuudhaan maaltu nu qunnamuu danda'a bara dhufu. Waggaa 5 itti aanu keessatti biyya keenya maaltu qunnama. Isaaf qophoofna jechuudha. Kan amma uumame qofa osoo hin taane yeroo itti aanuuf rakkoo maaltu nu qunnama jennee kan ammaas kan borus rakkoo akkasiitiif qophoofna waan ta'eef. Kaayyoo hundaa'eef san duguugee kan jedhu harcaatiin garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu kaayyoo qabate waggaa 3 labsii 244 bara 2014 kan hundaa'e waggaa 3 keessatti kaayyoo ganama qabate san bira ga'uudhaaf yaaliin ta'ee fi adeemsi deemame baay'ee guddaadha. Tokko lama jennee amma asirratti lakkaa'uu dadhabnes kaayyoo qabate karaa gaariirra seektara jiru keessa dhaabbata jiru keessa buusaa gonofaa isa tokkodha. Tokko hubannoo waliigalaatiin buusaa gonofaa akka Oromiyaatti sirna guddaa akka ta'e beekamee jira. Gurmaa'insa isaa gurmeeffatee sarara isaa diriirfatee qajeelfamoota isaatiin hoogganuudhaaf caasaa ofii diriirfatee jira. Isa bira illee darbee rakkoowwan namtolchee fi uumamaan nu qoraa turan kan duraan gaafa rakkoon uumame ganda gandaa fiignu yeroo ammaa kana kuufama cimaa rakkoo kamiyyuu ittiin naannoo keenyatti dandamachuu qabnu walitti qabannee jirra. Booda gaafiiwwan isin kaastan irratti dhufuu danda'a. Kanaaf kaayyoon keenya rakkoo dandamachuu, rakkoo qolachuu, hawaasa keenya rakkoon cimaan itti dhufee miidhuu danda'uun isa keessaa baasuudha. Kanaaf fakkeenya kaasuu hin dandeenya. Fakkeenya bifa adda addaati. Kanaaf uummanni hubateera nu uf gurmeessineerra gurmaa'insa sirreessinee jirra. Isarra dhaabbannee immoo kuufama adda addaa walitti fidannee jirra. Isa bira illee darbee rakkoowwan hanga ammaatti nu qunnama waggaa 3 kana keessatti naannoo Oromiyaa keessatti dandamachuun jalqabamee jira. Fakkeenyuma kaasuudhaaf bishaan Awaash kaasuu hin dandeenya. Kan samoona booda illee babal'isnee kaasna. Nu qunname bishaan Awaash irratti gubbaa olaanoo kanatti bishaan baay'ee guutee rakkoon guddaan uumamee ture. Namni buqqa'ee ture. Kanaaf hawaasni naannoo sanitti akka wal gargaaru aanaatti ollaan sun hundi akka wal gargaaruu fi isa biras darbee immoo buusaa gonofaa naannoo Oromiyaas bira dhaabbatee rakkoon sun hanga ammaatti lubbuun nama tokko osoo sababa saniin hin baane bishaan keessaas baasuu dandeenyerra. Erga baasnes immoo namni akka jireenya isaa itti fufsiisuu danda'u gochuudhaaf yaalii guddaatu jira jechuudha. Kana qophiin adda addaa waan jiruuf isa qofa osoo hin taane buusaa gonofaa maaltu qunnamuu danda'a jedhee raagaa adda addaa dursee duraan akeekkachiisa kennuudha. Fakkeenyaaf bara kana roobni iddoo akkanaatti roobaa jennee dabarsaa turre. Miidiyaan as jiran kun baay'een isaanii dabarsaa turani. Uummanni keenya haalli itti dhagahee dafee wal jala akka rakkoon sun hin uumamne godhu irratti rakkoon gara garaa jiraatus durfamee akeekkachiisni kennameera, irratti mari'atameera. Kallattii gara garaatiin odeeffannoon kun hawaasa bira akka ga'uu fi isarraa ka'ee namni akka qophaa'u qabeenya isaa jala akka eegsuu danda'u jiruu isaa osoo inni yaadatin akka miidhaa addaa irratti hin geggeessine gochuudhaaf hojii guddaatu hojjetame jechuudha. Argannoo keenya keessatti kan arganne kan biraani maallaqni yookiin immoo arjoomni buusaa gonofaaf walitti qabamu maallaqas ta'e arjoomni eessa akka dhaqu garamitti akka deemu maal akka ittiin hojjetame hubannaa hin qabnu kan jedhu qorannoo sanaan arganneera. Hawaasni hin beeku jechuudha. Kanaaf amma ammaatti maaltu hojjetameera maallaqni sun akkaawuntii kamitti dhangala'aa kan jedhu iyyuu nu hin beeknu. Darbee nageen iyyuu citee nuu kennamaa hin jiru. Nagee argachaa hin jiru. Tokko nagee qophaa'eera moo hin qophoofne jira moo hin jiru kan jedhu lammata maallaqa sanaan hanga ammaatti maaltu hojjetameera deeggarsi maaltu ittiin hojjetameera kan jedhu kanarratti yaada gabaabaa. Buusaan gonofaa hundeessuun maaliif barbaachise kan jedhu dambii yookiin labsii 244 muraa 2014 irratti sababiin buusaan gonofaa hundeessuudhaaf barbaachiseef tokkoffaa sirna gadaa keessatti aadaa wal gargaarsa uummata Oromoo dhalootaa dhalootatti darbee waan tureef isan cimsuuf waa baay'ee murteessaa yaadni kun baay'ee. Lammaffaa
rakkoo namtolchee fi rakkoo uumamaa naannoo keenya keessatti uumamu humna dandeettii beekumsa kennan dhaqqabuudhaaf kun waan barbaachiseef. Gama biraatiin kaayyoon buusaa gonofaa kaayyoo gurguddoo sadii qaba. Wanni hundeeffameef jechuudha. Tokkoffaa aadaan walgargaarsa uummata Oromoo keessatti jiru suni akka cimu, akka dagaagu, hawaasa hunda bira akka qaqqabuuf institutionaalii akka deeggarsi bal'aan godhamuuf danda'uuf. Lammaffaa aadaan hojii, aadaan kennaa akka dagaagu naannoo keenya keessatti gochuudhaaf. Sadaffaa fi baay'ee murteessanii naannoo keenya keessatti rakkoon namtolchee fi rakkoon uumamaa tokko akka hin qunnamne akka hin dhufneef dursinee akeekkachiisuudhaaf dursinee qaqqabuudhaaf. Yoo rakkoon uumamaa fi rakkoon namtolchee immoo nu qunname humna dandeettii uummataa mobilaayiz gochuudhaani rakkoon namtolchee fi rakkoon uumamaa suni daran akka hin cimneef uummanni akka irraa ijaaramuuf gochuudhaaf jechuudha. Kanaaf kaayyoo kana galmaan gahuudhaaf buusaan gonofaa kan hojjetu. Kaayyoo kana galmaan gahuudhaaf hojiiwwan labsii buusaa gonofaa irratti mana hojii kanaaf kennametu jira jechuudha. Labsii kanarratti mana hojii kanaaf kenname 26 keessa humna damdamannaa cimsuudhaaf kan hojjennu jechuudha. Humna damdamannaa yeroo cimsinu uummata keenya ijaaruudhaan, uummata keenya gurmeessuudhaan, miseensa miliyoonaan lakkaa'amu horachuudhaan uummanni kaleessa aadaa isaa keessatti waa gumaachuu danda'u uummata mobilaayiz gochuudhaan qabeenya walitti qabu. Kanaaf qabeenya kana yeroo walitti qabnu rakkoon amma isin jettan kuni hin ka'aa jechuudha. Tokkoffaa buusaan gonofaa egaa hundeeffame waggaa 3. Caasaa hoggansa sodaa balaa jedhamu san qabatee dhufe. Humna dabalataa osoo hin qabatin hojii kana keessatti galame. Lammaffaa jechi buusaa gonofaa jedhamu kuni jecha waal ta'ee miti bakka hundatti. Kana waaltessuudhaaf hojiin babal'aan hojjetameera. Sadarkaa naannoo irraa hamma gadiitti irra deddeebiin godhan akka hanqinaatitti kan kaafnu ta'ee jechuudha. Kanaaf humna damdamannaa keenya cimsuudhaaf tokkoffaa miseensa warannirraa buusii miseensummaa walitti qabna. Ammatti gara miseensa miliyoona 27 qabna jechuudha. Lakkoofsi kun lakkoofsa baay'ee guddaadha. Lakkoofsa biyyoota Afrikaa keessaa baay'ee kan ta'u jechuudha. Kanaaf miseensa miliyoona haganaa kanarraa buusii miseensummaa wayita walitti qabnu sirnaan hojumaataan ifam asumaan akka ibsitanii dabartaniif booda deebi'ee kaasuu qorra gaaffiin kun waan jiruuf horannaan miseensaa sun amansiisaniiti moo amma fakkeenyaaf bakka baay'eetti callisanii buusaa gonofaa jedhaniitti numa kan malee kan jedhu komii akka itti kaasan amansiisanii miseensuma kalsaati waan ta'eef fakkeenyaaf qaamonni immoo kana deeffatanii burjaajii adda addaa uumuu barbaadanis waan jiraniif kanatti fayyadamanii jechuudha. Amansiisanii itti galchuutu jira moo horannaa miseensaa sun akkamitti raawwate kan jedhu kanas duukama yookaas ta'a. Tokkoffaa horannaa miseensaa yeroo geggeessinu akkamitti geggeessinedha. Hubannaa irratti hojjechuudhaaf yaaliin godhameera. Sirni kun aadaan kun kaleessallee uummata Oromoo keessa waan jiru. Wal deeggaruun, wal utubuun waanuma jiru. Waan kana karaa guutuu ta'een miseensa yeroo horannu namootii miseensa horanne bira qaqqabnee kaayyoo buusaa gonofaa hunda qabsiifnee dirqamaa fi mirgi miseensa kanaa maal akka ta'e hubachiifnee foyachuu irratti hanga tokko deemnullee hanqinni tokko hin jira jechuudha. Hanqinni haaluu hin dandeenye. Kana sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Hojii keenya itti aanu keessatti illee hanqinnootii isin amma tarreessitanii fiddan kan irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf bakka bakkatti kaayyoo osoo hin hubachiisin dirqamaa fi mirga miseensummaa isaa osoo hin himin achi keessatti dirqamni isaa maal inni kan jedhu osoo hin hubachiisin fo'achuun kun hin jira. Mallattoo kana qorannoo keenyan illee raga qabneerra. Kanaaf hanqinnootiin hin jira. Haa ta'uti garuu baay'een isaa buusaa gonofaatiif miseensa'uudhaaf fedhiidhaan gara buusaa gonofaatti kan makame. Kanaaf miseensatti yeroo makamu dirqama miseensummaa isaa karaan ittiin bahu keessa dambii 235 muraa 2015 irratti tarreeffamee jira jechuudha. Namni tokko miseensa buusaa gonofaa yoo ta'e maal godha dirqamni isaa? Gumaata irraa eegamu hin kennaa jedha. Gumaatni sun qonnaan bulaa yoo ta'e, qonnaan bulaa adda duree yoo ta'e ji'atti meeqa kaffala? Qonnaan bulaa jiddu galeessaa yoo ta'e ji'atti meeqa kaffala? Waggaatti meeqa kaffala?
qonnaan bulaa gadi aanaa yoo ta'e ji'atti meeqa kaffala waggaatti meeqa kaffala barataa yoo ta'e hojjetaa mootummaa yoo ta'e kan jedhu dambii keenya irratti ifaan tarreeffamee jira jechuudha. Amma rakkooni dambii kana sirriitti qabsiisu akkaataa dambii kaa'ame kanaanii karaa guutuu ta'een hojjechuu irratti hanqinni hin jira. Labsii keenya irratti, dambii keenya irratti, qajeelfama keenya irratti rakkoon tokko illee hin jiru. Rakkoon dambii kaayame kana akkaataa dambii kaayame kana raawwachuu irratti godinaa godinatti aanaadhaa aanatti garaagarummaan ni jira. Kana sirreessuudhaaf hojjechaati jira jechuudha. Namni miseensa buusaa gonofaa ta'e tokko waan dambii irra taa'een qofa dirqama isaa baachuu qaba. Malee kan amma walitti qabanii akkasitti walii qaban kun sirrii akka hin taane asumaan carraa kana hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Itti aansuudhaan namni tokko maallaqa yeroo kennu nagahee argachuu qaba. Nagahee argachuu qaba. Dambii keenya keessatti illee dambii 235 muraa 215 keessatti namni gumaata haa ta'u buusii miseensummaa haa ta'u kaffalu tokko nagahee argachuu qabaa jedha. Nagaheen qophaa'ee nagaheen jalqaba irratti bara jalqabaati irratti sadarkaa naannootti qopheessine maxxansuu qofaa miti baay'isoo qajeelfama kana kallattiin kana kaameera namni maqaa buusaa gonofaatiin maallaqa buusaa gonofaatiif kennu nagahee malee kennu akka hin dandeenye nagahee malee irraa fuudhuun akka hin dandeenye kallattiin kaameera garuu ammallee hanqina haaluu hin dandeenye jechuudha. Wanni amma isin qorannuudhaan fiddan kuni waan nu beeknu miti waan nu hin beekne miti waanuma nu beeknu develop gootanii nuuf fiddan jechuudha. Gajjallaa keessatti akkaataan buusii miseensummaa gumaatni miseensummaa walitti qabamu hanqina hin qabaa. Kuni kaayyoo buusaa gonofaa galmaan ga'uu keessatti dhimmootii gufuu ta'uu danda'an jennee nu tarreeffannee qabanne baay'ee. Nagahee malee funaanuudhaaf barbaadu deemuu dambii kaameen ala maallaqa kaameen ala ol gaafachuun humnaan irraa fuudhuudhaaf barbaaduun kun mallattoon akkanaa kun hin jira jechuudha. Mallattoon akkanaa kun kaayyoo keenya wantootii gufachiisan keessaa isa ijoodha jechuudha. Kanarratti hojjechuu yoo hin dandeenye kana sirreessuu yoo hin dandeenye galma buusaan gonofaa kaayatisanii achiif gochuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf rakkoolee kana immoo sirreessuudhaaf buusaan gonofaa maal hojjetee kan jedhu maal hojjenne nuyi tokkoffaa nagahee malee qabeenyi akka walitti hin qabamne qabeenyi akka walitti hin qabamne qaamni nagahee malee qabeenya buusaa gonofaa walitti qabu itti gaafatamaa akka ta'uu danda'u kallattiin kennameera. Garuu wanni nu jennu kana olitti immoo gajjallaatti ammallee waan jennu kana raawwachuu dhabuu barbaaduun kun hin jira. Dhimmi nagahee malee sassaabuu hojii qabeenya buusaa gonofaatiif qofaa miti. Qabeenya adda addaa rakkoo hawaasummaa hiikuudhaaf illee maallaqni walitti qabamu sadarkaa gandaatti nagahee malee funaanuu barbaaduun kun fedhiin akkanaa kun hojimaan akkanaa kun hin jira jechuudha. Hojimaanni kun sirrii mitiidha. Buusaa gonofaatiif qofa osoo hin ta'in sadarkaa gandaatti qabeenyi walitti qabamu baay'eedha. Buusaa gonofaa qofaa miti bara baay'eedha. Nu garuu akka buusaa gonofaatti irratti dubbachuu kan dandeenyu hojjechuu kan dandeenyu kaayyoon buusaa gonofaa kun kaayyoo eebbifamaa waan ta'eef Oromoo boru utubuudhaaf qaama danda'u waan ta'eef wanni kun karaatti akka hin hafneef dhimmootii gufuu ta'an irratti hojjechuun barbaachisaadha. Hin beekna irratti hojjechuudhaaf illee ammallee immoo bara 2018 keessatti hojiin ijoo baay'isoo seera qabsiisuu irratti hojmaata lafaan ga'uu irratti hojjechuudhaaf kan karoorfanne ta'uu isaa kaasumaaf. Tarii buusaa gonofaa sirnoomsaa irraa sirna guddaa uummata Oromoo keessatti dandamachuu danda'u jedhameeti kan yaadamu. Sirna gochaa irra jechuudha. Sirnoomsaa jirtu akkasitti kan beeknus gara sirnaatti gaaddisa guddachaa jiru kana kallattii adda addaadhaan rakkoon akka mudataa jiru kunoo amma irratti mari'achaa irra. Isin maal jettu rakkoon kun akkamitti maquu danda'a? Maqaa buusaa gonofaa kana deeffatanii rakkoo adda addaa uumuudhaaf maallaqa saamuudhaaf hawaasa silaa irraa fayyadamaa jedhame sana maqaa isaan deebi'ee miidhamuun kun akkamitti ilaalama? Rakkoon kun jiramoo hin jiru akkamitti maqsina jettanii yaaddu obbo Mahammad? Rakkoon isin kaastan karaa lamaan laala. Rakkoon kaastan sirrii ta'ee rakkoon kun kan jiru seeraa fi hojmaata buusaa gonofaatiin wal qabatee seerichi jira moo hin jiru kan jedhuuf seera ifa ta'etu jira. Tokko sirni qabeenya fi maallaqaan uummata irraa buusaa gonofaatiif walitti qabnu kan ittiin buluu danda'u sirna faayinaansii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka ta'e
labsii keessatti sirriitti ifatti taa'ee jira. Sirni faayinaansii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa haaraa miti. Hundi Oromiyaa keessa caasaan mootummaa jiruu fi hawaasni illee hin beeka. Midhaan ta'ee, horii ta'ee, maallaqa ta'ee galii yeroo walitti qabdu namicha irraa fuuturraa dirqama nagahee kennuu fi sirnaan taa'ee jira jechuudha wanni kun. Leenjii keenya keessatti illee irra deddeebiidhaan kan kennamaa turedha. As keessatti sirni jiramu hin jiruun gaafiin hin jiru jechuudha. Rakkoo sirnaa irratti uma tokko rakkoon hin jiru. Wantoota kallattiidhaan gara saayinsii ammaarra teeknooloojiitti dhufuudhaaf maaliidhaaf kan hojjetamu akkuma jirutti ta'ee sirna faayinaansii mootummaa naannoo Oromiyaa kan jirutti fayyadamuudhaaf waan ta'eef achirratti rakkoon hin jiru. Garuu fayyadamuu irratti yeroo sirnicha kana hojiirra oolchan irratti inni tokko sirnicha kana gufachiisuudhaaf warri dura dhaabbatee sababa kana kaasuun jira. Gara biraatiin immoo dhugumallee rakkoo caasaa keenyaa sadarkaan jiru irraa ka'uudhaan sirnaan warri walitti hin qabne hin jira jechuudha. Inni kun lamaanuu qixa isaatiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf bara darbe naannoo kurmaana lammaffaa irratti kabajamoo pirezidaantiin keenya caffee irratti ergaa jajjabaa dabarsanii turan. Naga'ee malee Oromiyaa keessatti mallaqni qabeenyi fuudhamu namni fuudhee yakkaamaadha. Hanna kanaaf diina uummata Oromooti. Kuffistuu sirna keenya ijaaraa jirruuti. Karaa jedhuun erga darbee as jijjiirama guddaatu jira. Jijjiirama guddaatu jira. Rakkoowwan san dura mudatan karaa adda addaatiin hin jiru. Irratti illee hojjetamee jira. Nullee irra deebinee leenjillee kenninee qorannoo adda addaa geggeessinee namoonni baay'een tarkaanfiin irratti fudhatamee sirnichi sun akka sirraa'u godhamee jira. Kanaaf maqaa Buusaa Gonofaatiin waraqaa adiidhaan gandarra deemanii mallaqa walitti qaban eessa akka inni dhaqee dhugumallee uummanni kan gaafatu gaafii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf nagahee Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana nagahee 30,000 ol maxxansinee Buusaa Gonofaatiif gara aanotaatii fi gara meelbaan akka maxxansu goonee sadarkaa naannootti godinoonni illee immoo seerii biiroo maallaqaa irraa baafachuudhaan ofii isaaniitti kan maxxanfatanii jira. Qabeenyi kamiiyyuu Buusaa Gonofaatiif walitti qabu nagahee fi hojmaata isaa eegee qofa akka ta'u kallattiin darbee jira. Irratti illee hojjechaa jirra. Isa biroo qofa osoo hin taane oodiitiis akka ta'u fakkeenyaaf kan gada basaasaa reefu kaastan koree ijaarree ooditaraa fi qondaala naamusaa garasitti ergineerra. Qabatamaan hojiin tanjabil kan ta'e nullee ilaalaa jirra jechuudha. Oodiitiin muummichaas bal'inaan oodiitii godhee sirni lafa qabachuu kan danda'u hojmaata sirrii labsame saniin yoo kan hojjetamu ta'e waan ta'eef uummanni illee kana beekee gaafachuun isaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Sirnicha waan beekuuf sirnichi kan isaa waan ta'eef karaa qulqulluu yoo deeme uummanni keenya waan walitti buusuu fi waan wal deeggaruu fi garaan nyaatu jechuudha. Muuxannoo garaagaraas waan qabnuuf. Kanaaf sirna keessatti hanqinoota jiran qorannoo fi hordoffii cimaa gochuudhaan oodiitii gochuudhaan rakkoowwan achi keessatti uumame sirreessuudhaaf karaa baay'ee deemneerra dhugaa dubbachuudhaaf. Bara darbe kurmaana lammaffaarraa as jijjiirama jabaatu jira. Bara kana immoo san caalaa jala buunee hordofnee sirna qofaan akka geggeessinu gochuudhaaf yaaliin adda addaa hin jira. Kanaaf kanaan ala garuu sirnicha dukkaneessuudhaaf warri yaalan warra sirna kana osoo hin guddanne dhaloota irratti bakkatti kutuu barbaadan akka ta'e ilaaluun illee gaarii baay'ee barbaachisaadha. Uummanni keenya kaayyoo isaatiin wal bira qabnee yoo walitti finnee ilaallu rakkoon hin ooltu. Erga gaafa dhalateeti namni rakkootti gadi ba'ee gaafa dhalatu daa'imni boochi. Sababni isaa rakkootti waan baateef kan haati garaa keessatti kennituuf irra. Kanaaf addunyaan biyyoonni baay'ee guddanneedhaan kan akka Ameerikaa rakkoo adda addaatti qunnamaa jira. Lolaa bishaan akka malee roobee lolaadhaan ibiddi itti qabatee ibiddaan yookaan immoo biyyoota adda addaatiin wanti adda addaa walitti bu'ee rakkoo jajjabaatu jira jechuudha. Kanaaf rakkoo kana immoo natti hin dhufu jedhee namni yaadu illee waan jiru natti fakkaata. Kanaaf hawaasni keenya amanuu irratti amanuu qaba. Amma irra deebi'i natti himee jechaa oolurra sirna isaati. Sirnichi kun kan isaati. Boruu rakkoo keessa seenaa. Amantaa keessa illee jira.
amantaa gara garaa keessatti illee hin jira. Nama rakkate kan sibiratti rakkate kan ibiddi itti qabate kan bishaan mana isaa diige gargaariin hin jira. Muuxannoo maskaluu qabnu keessatti Booranaan gaafa caamni fudhate Sumaalee fi Oromiyaa jidduutti gaafa buqqaatiin hamaan uumame. Kanaaf uummanni Oromoo bakka bakka wal bira dhaabbateera. Garuu sirna keessatti gochuu qabna jennee ijaarumsaan deemurra gaafa balaa wayii bishaan nama fudhate akkaawuntii bananii ofii dhuunfaadhaan walitti guuruudhaaf warra yaalutu jira jechuudha. Warra sirna dadhabsiisuu barbaadu. Yeroo sanitti walii quuqamanii wal gargaaruun hin jira. Garuu sirna kana keessatti gabbisuu qabna jechuudha. Even warra alaallee ta'ee warra biyya keessaas namoonni hundi isaatu sirna kana keessatti waan walitti buusuu qabnu walitti buusnee isammoo sirnaan fi seeraan hooggannee bu'aa barbaachisu uummanni barbaadu mootummaan barbaadu gurmaa'insa keenyaan barbaadnu san bira ga'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf rakkoo keenya bira dhaqqabuudhaaf uummanni Oromoo in amana jedhee yaada. In amana. Mariin adda addaas godhameera, babal'aanis godhameera. Miidiyaa gara garaatiin ibsi gara garaas kennamee jira. Kanaaf yeroo hunda nu amansiisa kan jedhu illee hin jira keessa jechuudha. Yeroo hunda nu amansiisa kan jedhu. Kanaaf waan nama amansiisudha wanni kun. Dhugaa dubbachuudhaaf. Amantaa musliimaa keessatti fakkeenyaaf zakaa baasii jedha. Midhaan yoo qabaatte qabeenya qabdurraa kennii jedha. Namoota rakkatanii si cinaa jiranii kennii jedha. Amantaa hunda keessayyuu immoo namoota rakkatanii kennii jedha. Sirna gadaa Oromoo osoo amantoonni kunniin hin dhufin sirna Oromoo keessatti immoo iddoo tokko rakkate bira dhaqqabuudhaaf walitti buusteti hin gonoftaa jedha. Deebistee dhaabdaa jedha namicha san. Maatii san. Ganda san. Hin dhaabdaa jedha. Kanaaf har'aan hin rakkanne rakkoon naannoo keenyan jiru. Kanaaf buusii walitti hin buusnu kan jedhu nun baasu waan ta'eef akka sabaatti qofa osoo hin taane akka biyyaatti illee maaltu nu mudata kan jedhu yaaduutu nurra jiraata jechuudha. Yaaduutu nurra jiraata. Kanaaf uummanni Oromoo dubartoonni kaamettiin Oromoo fakkeenyaaf yoo kaasne mana ishiitti bara dhufu osoo rakkoon gaddaa wayii na mudate jechuudhaan daakuu waggaa 3-4 ta'u sirnaan daakanii warra kaa'atutu jira. Dhadhaa worfoo kan warra dhadhaa waggaa 3-4 kaa'atutu jira mana isaatti. Maaliif inni gaafa boruu gaafa akka har'aa kana hin qabaanne gaafa rakkoo wayii maatii kiyyarra fira kiyyarra ga'e maal godhaa kan jedhudha. Kanaaf akka Oromoottis yoo yaannu akka waliigala akka naannootti illee yoo yaannu maaltu nu mudachuu danda'a kan jedhu kana yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf amanuu irratti sammuu amanuu namni illee qabaachuu qaba. Nullee itti hiiknee sirnaan amansiisuudhaaf hojjechuutu nurra jiraata. Kanaaf walitti hiiknee sirna Oromoo kana gabbisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana bira darbee mallaqni walitti kuufamu qabeenyi uummata irraa walitti qabamu tokko buusii miseensati. Inni lammata gumaata. Isa bira darbees immoo ofii keenya horata leecalloo qabeenya naannoon qabu kan biraa irratti bobbaanee waan rakkoo keenya ittiin boru furannu uumutu nurra jiraata. Fakkeenyaaf. Kana duukaa tarii kan ifa akka gootan barbaadu gumaataan wal qabatee yeroo baay'ee walitti qabama. Hawaasni kennuudhaaf fedha guddaa qaba. Dhimma kanarraa nuti fayyadamaa kan jedhu. Keessumaayyuu gumaati kun yeroo walitti qabamu arjoomni callisee fuudhama. Booda garuu akkamitti gara maallaqaatti jijjiiramee buusaa gonofaa san keessatti akka fuun beennu walitti qabamuusaa ta'ama. Beelada kennuu danda'a. Qabeenya adda addaa kennuu danda'a. Kennaa midhaanii kennuu danda'a. Arjoomuu danda'a jechuudha. Arjoomni sun garuu walitti qabamuusaa malee eessa akka inni galu iyyuu hin beennu. Akkamitti deebi'ee gara maallaqaatti jijjiiramee buusaa gonofaa sanaaf naanna'ee gara deeggarsaatti dhufaa kan jedhu kan hin beekan hawaasni jechuudha. Komii kan kaase. Lammataa calalliin wal qabateetti rakkoo guddaan kan jiru. Calalliin wal qabatee yeroo inni namoonni akkaataan itti calalaman akkaataa walitti dhufeenyaan malee akkaataa deeggaramuun irra jiru sanatti miti. Fakkeenyaaf Arsii Lixaa keessatti godina Arsii Lixaa keessatti maal argine yeroo tokkicha nama 46 calalame. Booda irra deebi'anii gaafa ta'anii ilaalan nama 6 deebi'e. Namni 6 sun iyyuu rakkoo qabaa jedhame. Gaafa ilaalamu namoota calalaman keessaa nama konkolaataa qabutu jira. Koreen calallii sun akkamitti hundaa'e kan jedhu akkamitti bilisa ta'ee hawaasa deeggaramuu qabu sun adda baasa kan jedhu kanarratti wal qabatee calalliin hanqina qabamoo hin qabu maal gochuu qabna gara fuulduraatti kan jedhu. Sadaffaan akkuma isin amma kaaftan iddoo adda addaatti rakkoon balaa uumamaa jira roobaan wal qabate namni miidhamaa jira. Dursanii nu qaqqabanii nu tumsuu keessatti
Darbee immoo hojimaatumti ittiin deeggaran sun iyyuu persentii muraasa kan deeggarsa godhaa jiran dandamachiisuu hin danda'u yeroodhaaf yoo turse malee kan jedhu sanaan komii wal qabatee qajeelfamuu jiru sanaan kan jedhu komii jira waan ta'eef kana irratti illee hawaasni hubannaa waan barbaadu hubannaa uumuus waan qabdaniif sirna ijaarru kana guddisuu waan qabnuuf asirratti hubannaa akka uumtan barbaade walitti qabsiifta. Dhugaa dubbachuudhaaf sirnoonni darbe akkuma dura kaase miira eeggattummaa namni waa kennuu caalaa waa fuudhuudhaaf qabatamaa wantoonni bira geenne waan jiruuf waa argachuudhaaf kan qabu wal dhoysee kan biraa dabalachuudhaaf rakkoowwan hin jiru jechuu miti rakkoo baay'eetu jira garuu Buusaa Gonofaa dhimmoota rakkoo baay'ee miidhaa ta'edha kan irratti deeggaru. Namoota carraa adda addaa carraa jireenya isaa ittiin fooyyessuudhaaf aadaa hojii reefu obbo Tafariin kaaseera. Kaayyoo keenya keessa tokko aadaa hojii gabbisuudha. Namoonni deeggarsa barbaadan kun lafa qabu, qabeenya biraa ittiin socho'an qabu, humna qabu, dandeettii socho'anii waan biraa hojjechuu qabu. Kanaaf miira eeggattummaa keessa akka galan osoo hin taane namni hojjetee akka jiraatu kan barbaadu. Aadaa eeggattummaa tasuma biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti akka jiraatu hin barbaadamu. Kanaaf fedhiin namoota hunda isaatiin galmaa'uudhaaf hunda isaatiin deeggarsa barbaadu Oromiyaa keessatti keessattuu seeftineetiin biyyoonni alaa kanarraa deeggarsi bifa adda addaatiin fe'amaa ture. Uumama hooggansa sodaa balaa duraanii hubattan yoo ta'e deeggarsa biyya kana keessatti kan kennan isaan biyya alaarraa dhufeeti malee biyya kana keessatti humna jiru walitti qabaniiti miti kan kennamaa ture yeroo sanitti. Sirni Buusaa Gonofaa isa jijjiirama riivarsii saniiti jijjiirra faallaa saniiti amma kan geggeessaa jiru. Ufii keenya walitti qabne ufii keenya rakkoo keenya furachaa aadaa gara biraatti nama biraarraa eeggachuu san achitti humna isaatti fayyadamuu qaba kan jedhu saniin. Kanaaf kana sirri tokko lama jennee akkamitti calalamuu qaba kan namni jedhu qajeelfama keessatti taa'eera. Irratti illee hubannoon bifa adda addaatiin kennameera. Garuu fakkeenyaaf naannoo Shaallaa fi naannoo Arsii Lixaa aanota gara Caamaa kana keessatti qabatamaadhaan bira geenneerra nus. Kan konkolaataa minibaasii kan qabu deeggarsa keessatti kan uf galmeessee jiru jechuudha. Kanaaf yaadni uummataa fi ka'umsi keessan sirriidhaa kan jedhu san argisiisa jechuudha. Kanaaf amma namichi kun maaliif achi keessa gala ta qabu irratti dabalatu malee kan isa duuba jiru san immoo kan isaa gadi rakkoo qabu san yaaduun uummata keessatti waan sirraa'uu qabudha jechuudha. Uummanni waan beekuuf kaase. Kanaaf nullee hojimaata kenna tokko lama jennee kenneerra rakkoon kun hin jira. Kanaaf calalliin akka sirraa'uu danda'u calalli irratti hojii guddaatu hojjetame akka biyyaatti. Waliigaluu, qulqulleessuu, qopheessuu, qindeessuu maal kan jedhu tokkotu jira akka biyyaatti kan istiraatejikaalii kaawwame. Achi keessatti calaluu irratti deeggarsa namoomaa warri eeggatan bara 2017 jalqaba irratti nama miliyoona 1.98 ture Oromiyaa keessatti. Gaafa irra deebi'amee qajeelfama saniin calalamu nama 584 itti deebisne. Kan dhugaa deeggaramuu qabu jechuudha. Isa keessayyuu kan Buusaa Gonofaa Oromiyaati fi akka biyyaatti illee sadarkaa naannoo fi federaalatti deeggarre nama 221 ture. Kan sanirraa hafe namni gara 300 achitti hawaasni akka wal gargaaru. Iddoo jirutti akka namni wal gargaaru abbaalleen hojii isaa fooyyeffatee jiru isaa akka fooyyessuu danda'u hojii amansiisuu irratti hojjetamaa kan turedha jechuudha. Kanaafuu calalli irratti qajeelfamni taa'ee jira. Garuu fedhiin akkuma duraanii san deeggaramuu qaba jedhee itti hiriiruun kun hin jira jechuudha. Qe'ee isaa goommanaan, qe'ee isaa qaaraadhaan, qe'ee isaa lukkuu horsiisanii akkaataa inisheetiivii badhaadhina maatii qonna keessatti hojjetamaa jirutti fayyadamuurraa dhufanii Buusaa Gonofaa eeggachuudhaaf yaaluun hin jira jechuudha. Kanaaf ilaalchi cabuu qaba. Hojumaan ittiin calalamu kan qajeelfamaan ba'e hojiirra ooluu qabaan keessatti baay'ee sirriidha jechuudha. Kanaan ala deeggarsa tokko gumaata jenneerra tokko buusidha jenneerra. Buusii irratti baay'ee rakkoon hin jiru. Nagayeen hin kennamaa namoonni maqaadhaan beekamu keessattuu hojjetan mootummaa peeroolidhaan kan faayinaansii biratti muramu. Isaan alallee immoo namoonni kaanis nagayeedhaan akka muramu reefuu irratti walii galleera. Kan gumaataa garuu ammallee rakkoo adda addaa qaba. Akkuma kan dura kaastanii san fakkeenyaaf walitti guuranii sangaa bitu. Walitti guuranii midhaan bitu. No kallattiin kenname isaa miti jechuudha.
Namichi tokkichi sangaa yoo kan kennu taate sangaa san galii irraa gochuu qabna. Gaafa gurgurru immoo qorannaa gabaatiin gurgurree sangicha waan kallattiidhaan buusaa gonofaa keessatti fayyadamneef mallaqatti deebisuu qabna. Inni illee hojimaata sirna faayinaansii akkamitti walitti qabama akkamitti gurgurama waan qabuuf achi keessatti waan ibsee natti fakkaata. Garuu rakkootu jira. Midhaan yoo walitti guurtu fakkeenyaaf gabaasuma irratti midhaan 100 kiiloo guunne kiiloogiraamii 100 jedhanii walitti qabuun qulqullina isaa irratti sangaa walitti qaban san deebisanii gaafa gurguran gatii isaa gadi bu'uu irratti kan asirratti addaan baasnee akka sirraa'u gooneerra. Kanaan booda buusaa gonofaatiin yoo daayirekti namni dhuunfaa kenneen ala birrii walitti guuranii sangaa bitanii sangaa gad deebisanii gurguran akka hin jiraanne kallattii kennineerra jechuudha. Gama keennan akka buusaa gonofaatti naannawa kana sirreeffama garaagaraa taasifnee bara kana adoolessa irraa jalqabee waan akkasiin mudachaa jiru qarshiidhaan walitti qabu midhaanii fi horiillee yoo namni kan kennu taate sirna faayinaansii mootummaa naannoo Oromiyaa eeggatee gabayaadhaan caalbaasiin bahee sirna san keessatti akka gurguramuu danda'u gochuudhaaf. Garuu as keessatti barreen darbee wanni ta'aa ture wantoonni tokko tokko sirrii miti sirraa'uu akka qaban kaasnee jirra jechuudha. Kanaaf kanallee yoo laallu gara sirreessutti dhufneerra hayyoonni dhimma buusaa gonofaa kana tokko qorachuu qabu. Irra deebi'anii qorachuu qabu. Sirna Oromoo gabbisna yoo jenne sirna Oromoo keessaa guddaan buusaa gonofaati. Kan yeroo rakkooti. Sanduuqa Oromooti. Kanaaf ijaarsa tokkummaa Oromooti. Dandamannaa uummata keenyati. Kanarraa kaanee hayyoonni kan biyya keessa jiran kan ala jiran yuunivarsiitiin adda addaa sirna buusaa gonofaa qoratanii uummanni akka hubatu bakka jirru hubachuu hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Dhimmi kun dhimma guddaadha. Dhimma seektara tokkooti miti. Buusaa gonofaa akka fannoo diimaatti ilaalama namooma fi kan hojjetu. Kanaaf dhimma namooma keessatti immoo namni hunduu hirmaachuu qaba. Siyaasaan kan addaan nama baasu miti. Dhimma siyaasaa as keessatti hin jiru. Dhimma ilma namaati walqixa yaaduti. Kanaaf hundi isaa siyaasa kamiyyuu keessaa jiraatu. Beekumsa sadarkaa gara garaa keessa illee jiraatu. Beekumsi namoota baratanii saayinsiidhaan jiran qofa osoo hin taane aaqila jedhama. Uummata Oromoo keessatti namoonni beekumsaan dhalatan hawaasa keessa hin jiru. Kanaaf namoota kanaa fi abbootiin gadaa, abbootiin siinqee, manneen amantaa hundi isaaniitu naannawa kanarratti waan baay'ee sammuu keenyallee gammachiisu waan ta'eef rakkoo hawaasaa bira dhaabbachuun isa ijoo waan ta'eef miidiyaan garaagaraa dhimma buusaa gonofaa irratti poozitiivlii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hanqina as keessatti jiru qorannee sirreessuun akkuma jirutti ta'e hubannoo uummataa sirriitti daballee bu'aa ol aanaa bira geenya jennee yaadnu san bira ga'uun isa gochuun immoo birmadummaa biyya keenyaa, birmadummaa sammuu keenyaa, birmadummaa saba keenyaa bira dhaqqabuu danda'a waan ta'eef kanaaf buusaa gonofaa kan warri biraa amma muuxannoo irraa fudhachaa jiru akka biyyaatti illee muuxannoon guddaan irraa fudhatamaa jiru. Kanaaf rakkoowwan xixiqqoo qe'ee keenyatti qorannee sirreessinee ariitiidhaan baay'ee furguggiifachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya bakka jiru akka nu bira dhaabbatu ergaa jedhuun qaba baay'ee ulfaadha.